Egaan waaqayyoo siif haa ta'u kun luba gammachuu olaanaati. Barsiisa duuka buutummaa kan kutaa shanaffaa amma barsiisa koo kanaan itti fufa. Nana manaa yookaan nana abdadhaa kutaa isa kanaan dura waliin ilaalaa turre akkasiin hordofaa turtanii akkasiin na wajjin jirtan nana manaa kutaan wal duraa duubaan walitti hidhamee jira wanta ta'eef kutaa kana keessatti guyyaa irraa immoo kan ilaallu iyyaalatu torbee darbe kan ilaallee waa'ee ragaa duuka buutummaati. Jechuun jireenya bartuu tokko keessatti ragaa kan ta'e kan argamu malee maal inni isa jedhudha. Isaan kana keessatti waan sadii maqaa dhoofne. Inni tokkoffaan waa'ee dubbii sagalee waaqayyootti qabamne jiraachuu. Jireenya keenya keessatti sagalee waaqayyoo giddu galeessa godhannee itti qabamne jiraachuu. Isa kana waliin ilaalle wangeela Yohaannis boqonnaa 31 irra kan jiru. Akkasumas immoo waa'ee jaalalaa ilaalle jechuun sagalee waaqayyootti qabamne jiraachuun keenya sun jaalalaan mul'achuutu jira. Biyya lafaa kana keessatti yommuu nama wajjin jiraannu akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos jaalate ofitti nu qabe nama ofitti qabu jaallachuu, simachuu, dhiisuu fi ho'uu isa keessa jiraachuu akkasumas immoo jireenya ija bu'aa hafuuraa qabu jiraachuu. Isa kana Galaatiyaa boqonnaa 5 irra isa jiru fudhannee waliin ilaalla. Jechuun bu'aa jireenya hafuuraa yookaan bu'aa hafuura qulqulluu kan ta'an jireenya keenya keessatti kan mul'achuu qaban sun mul'achuu isaanii, jiraachuu isaanii, argamuu isaanii itti qabamnees jiraachuu keenya isaan kun walitti qabamaniitu jireenya keenya irraa mul'achuudhaan ragaa ta'u. Ragaan kun immoo dhumarratti kan inni tajaajilu waaqayyo. Waaqayyoof dhugaa baana jechuudha. Dhugaa baanee waaqayyoon dura jiraachuu. Inni kun namoota naannoo keenya jiranii fuula isaanii ofii isaaniirraa biyya lafaarraa fedha biyya lafaarraa hidhaa adda addaarraa kaasanii fuula isaanii gara waaqayyootti akka isaan galagalchan kan isaan didhu yookaan kan chaalenjii isaan godhu yookaan immoo kan isaan waamu ta'a jechuudha. Jireenyi kiristaanaa tokko biyya lafaa kana keessa gaafa jiraannu naannoo isaa didhuu hin danda'u taanaan jechuun chaalenjii godhee jechuudha. Gara waaqayyoo akka namni ilaalu gochuu hin danda'u yoo ta'e rakkina guddaadha jedhee duuka buutummaan keenya rakkina guddaa keessa jira jechuudha. Maaliif biyya lafaa isa dukkanaan guute keessatti ifa akka finnutti waamama. Ifi sun akka nurraa calaqqisu. Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya irra jiru akka inni calaqqisu. Biyya lafaa isa tortoraa jiru, isa jireenya isa tortoraa jiru, jireenya biyya lafaa, haala biyya lafaa isa tortoraa jiru keessatti soogidda taanee mi'eessinee jireenyi akka keessaa ba'u akka gochuu dandeenyuu fi waaqayyo waamicha nu waame karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa kanatti qabamnee guyyaa guyyaatti jiraachuu keenyaan immoo waaqayyo ulfaata. Waaqayyo ulfaata jechuun immoo dhugaa baana jechuudha. Egaa jireenyi duuka buutummaadha isa kana. Isa kana kutaa darban hundumaa keessatti waliin ilaalla. Yommuu naga jedhu garuu wanti kun si'a tokko tokko wanta salphaa ta'u nutti fakkaachuu danda'a yookaan immoo wanta ta'uu hin dandeenye nutti ta'ee nutti mul'achuu danda'a. Dhugaadha si kun. Jireenyi keenya biyya lafaa kanarratti salphaa ta'uu hin danda'u. Dhuga ba'umsi keenya biyya lafaa kanarratti salphaa ta'uu hin danda'u. Isa kanaafi har'a kutaa irraa keessatti kan waliin ilaallu qoodi hafuura qulqulluudhaa jireenya bartuu tokko keessatti duuka buutuu tokko keessatti maalini isa jedhu waliin ilaalla. Jireenya keenya keessatti qoodi hafuura qulqulluudhaa maalini? Bartuun tokko yookaan duuka buutuun Gooftaa Yesuus Kiristoos Gooftaa Yesuus Kiristoositti hidhameetu duukaa deeme yaada isaa duukaa fedha isaa duukaa waamicha isaa duukaa deeme. Garuu biyya lafaa keessa jira. Biyya lafaa isa qoramsa adda addaatiin isa yeroo hundumaa duuka buutummaa keenya gad harkisu. Lola guddaadha kan mataa isaa ta'e. Kana keessatti qoodi hafuura qulqulluu jireenya keenya keessatti maal inni isa jedhu waliin ilaalla. Isa dura garuu macaafa qulqulluu keessaan iddoo sana arfan tokko dubbiseen gaaffiidhaan inni jalqabu barbaada. Inni kunis immoo kan jiru inni sadarkaa tokkoffaatti Maatewos boqonnaa 5:48 irra jira. Mee dubbifan ilaa akkas jedha. Egaa abbaan keessan inni waaqarraa mudaa malee akkuma ta'e isin warra mudaa hin qabne ta'an. Warra mudaa hin qabne ta'an. Mee of ilaalaa jireenya keenya. Jireenyi keenya hammam mudaa hin qabu. Maal fakkaata jireenyi keenya? Inni sadaffaan immoo ani qulqulluu waanan ta'eefi isin qulqulloota ta'aa. Kun kan jiru ergaa Phexros duraa boqonnaa 1:16. Efesoon boqonnaa 5:26 yommuu dubbifannu yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaadhaa fi galata galchan. Yeroo hundumaa
Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 ammoo akka jedhu waanuma tokkottiyyuu yaaddoo hin qabaatina jedhu. Ergaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 ammoo kadhata keessa ittuma fufaa malee hin dhiisinaa jedhu. Otuu walitti hin kutin jechuudha. Wanta armaan olitti dubbise hundumaa yoo teenye ilaala. Jireenya keenya keessatti guyya guyyaatti hafuu tokko malee gochuu hin dandeenya. Mudaa qabaachuu dhiisuu. Gaaffiin qabu har'a Gooftaa Yesuus Kiristoos namoota mudaa hin qabne nu godheera. Nu dhiisuu isaatiin ofitti nu qabuu isaatiin qulqullummaa isaa nuuf kennuu isaatiin. Haa ta'u iyyuu malee immoo itti immoo nu waame qulqullummaa sana keessa akka jiraannu. Isa kana keessa kan jiraachuu ittiin dandeenyu gargaarsa Hafuura Qulqulluu duwwaadha. Dhama'inni keenya duwwaan ga'aa ta'uu danda'u. Isa kana beekuu baay'ee barbaachisaadha. Jireenya duuka buutuu tokko keessatti waa'een qooda Hafuura Qulqulluudha qajeelaatti yoo hin hubatamne ta'e jireenyi amantii jireenya seeraatti deebi'a. Jireenya yeroo hundumaa dhama'u. Dhama'uun sun garuu kan hiika hin qabu. Dhama'uun sun yeroo hundumaa ceephoo duwwaa kan fidu ta'a. As keessatti garuu amma kan walii wajjin ilaallu jireenya duuka buutummaa keenyaa keessa sadarkaa olaanaa kan qabu geggeessaa Hafuura Qulqulluu jireenya keenya keessatti Hafuurri Qulqulluun nu wajjiniin jiraachuusaa nu geggeessuusaa isa ta'uusaa yommuu hubannu yommuu kana inni amman olitti dubbise hundumtuu hiika nuuf qabaachuu danda'a. Isa kana keessattis immoo guyyaa guyyaatti jiraachuu dandeenya. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baasu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela keessatti yommuu dubbifannu gara tajaajila isaa isa xumuraatti gara adeemuudhaaf yommuu jedhu ergaa kadhatee fi booddee kan inni bartootaa dubbate amma gaa'e yommuun adeemu qobaattan isin dhiisee adeema miti. Isinii wajjin yeroo hundumaa kan jiru. Isinii wajjiniin kan ta'u. Kan isin geggeessu. Kan isin gorsu. Kan sagalee Waaqayyoo isiniif mul'isu isiniif ergaa. Inni kun immoo Hafuura Qulqulluudha jedha. Jireenya duuka buutummaa keenya keessatti isa kana gaa murteessaan isa kana hubachuun baay'ee murteessaa. Qooda Hafuura Qulqulluudha. Ilaa akkas jedha. Isin na jaallattanii abboommota koo hin eegdu. Ani abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraas kan isiniif dubbatu isiniif hin kenna. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii. Biyya lafaa waan isin arginee fi isin hin beekanis isa fudhachuu hin danda'an. Isin garuu inni isinii wajjin waan turuuf isin keessa waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu. Sadarkaa duratti kutaa kanarraa kan hubannu jireenyi duuka buutuu tokko jireenya hariiroo paartinarshiippii Hafuura Qulqulluu wajjin qabaachuuti. Isa kanattu jireenya bartuu tokkodha geggeessa. Inni sadarkaa tokkoffaatti maal godha? Yoo ilaaltanii Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 14 irraa ilaa akka jedhu. Dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuu fi inni anaaf ulfina hin kennu. Jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti qoodi Hafuura Qulqulluudhaa inni tokkoffaan inni sadarkaa olaanaan sagalee Waaqayyoodhaa nuuf ibsa. Torbee darbe yommuu dubbifanne sagalee Waaqayyoo giddu galeessa jireenya keenyaa godhannee itti qabamnee jiraachuun murteessaadha jenne. Inni kun immoo sagalee Waaqayyoo dubbifachuudhaan sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa qorachuudhaan sagalee Waaqayyoo kana gaatti kan nuuf ibsu garuu Hafuura Qulqulluudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti qoodi Hafuura Qulqulluudhaa sagalee Waaqayyoo nuuf ibsa jechuudha. Isa kana hubannee yeroo hundumaa ayyaana Waaqayyoo keessatti sagalee Waaqayyoo Hafuurri Waaqayyoo jireenya keenya irratti aboo akka inni qabaatu barbaachisaa yeroo hundumaa qabaachuu akka dandeenyu Waaqayyoo nu gargaara. Akka dubbii Waaqayyoo nuuf ibsuuf. Maaliif si'a baay'ee sagalee Waaqayyoo gaafa dubbifamu iddoo baay'eetti wanti baay'een hiika nuuf kenna. Sammuu namaatiin hiika kenna. Sagaleen Waaqayyoo yommuu nuuf ibsu garuu hin hubanna. Hubannee itti qabamnee jiraachuu dandeenya wanta ta'eef. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irraa akka jedha. Hafuurichi immoo akkuma kanatti
dadhabbii keenyatti nu gargaaraa jedha. Nuyi maal akka kadhachuun akka nu barbaachisu akka ta'u ittiin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeeni nuuf kadhata. Qooda duuka buutuu tokko keessatti, duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti qoodi hafuura qulqulluudha. Sagalee Waaqayyoo nuuf mul'isuu duwwaa miti. Nuuf kadhata. Isa kana yommuu hubannu hafuura keenya jajjabeessa. Qalbii keenya jajjabeessa. Yeroo hundumaa duuka buutummaa keenyatti ciccinee akka jiraannu hamlee nuuf kenna. Maaliif akkuma sadarkaa duraarratti dubbise yommuu fakkeenyaaf Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 48 irratti warra mudaa hin qabne ta'aa jira. Ergaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti qulqulloota ta'an jira. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti Waaqayyoo yeroo hundumaa galata galchaa fuula isaa dura jiraadha jedha. Si'a tokko jireenyi keenya keessa waan adda addaa jira akka nu Waaqayyoon galateeffannu. Kan mudaan kan nu rakkisu, kan gaaffii nutti ta'u, kan dadhabbii nutti ta'u, kan yaaddoo nutti ta'u. Afaanuma keenya bannee Waaqayyoon yeroo itti galateeffachuu dadhabnu jira. Nama nuyi dadhaboodha nuti. Isa kanaaf qalbii keenya of ceephaa'uu nurra jiraatu. Yeroo hundumaa hafuurri keenya hafuura yommuu wantooti kun jireenya keenya keessa dhufanii dadhabbiidhuma keenya keessatti gara Waaqayyootti garagaluu akka dandeenyu Waaqayyoon nu gargaara. Afaan keenya bannee saaqqachuu yommuu dadhabnu hafuurri Waaqayyoo hafuurri qulqulluun immoo nuuf kadhata. Akkaataa nuti illee hubachuu hin dandeenye nuuf kadhata. Garuu garaan keenya gara Waaqayyoo ta'uu akka inni danda'u Waaqayyoon nu gargaara. Inni sadarkaan inni nuuf kadhata duwwaatu hin ta'in nu tajaajila simmuuti. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 isin garuu jedha hafuura qulqulluudhaan yommuu isin bara bu'u humna hin godhattu hamma andaara lafaatti dhuga baatu koo hin taatu jedha. Kutaa kana macaafa qulqulluu keessaa kutaan baay'ee jaalladhu. Baay'ee nama dhiba. Yommuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame seenaa isaa guutummaa isaatti yoo teenyee sammuu keenya keessatti yaadne bartooti waggaa 3 isaa wajjiniin turan. Waggaa 3 isaa wajjiniin turan kana keessatti ga'aatti isa hubachuu hin dandeenye. Ga'aatti isa hubachuu hin dandeenye waan ta'eef yommuu nama gara fannoodhaan naqa. Anamma gara Yerusaalem yommuu naqu naan fannifaman naan du'a yommuu jedhu Phexrosiin yoo yaadatu taatan maal jedha? Isa kana Waaqayyo sirraa oolchu jedhe. Kun siif hin ta'u jedhe. Akeeka Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufee fi ifaa fi hin turre hin hubanne jechuudha. Dhumarratti gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamu bartoota keessaa kan isaa wajjin dhaabatee fannoo isaa baate tokko iyyuu jiru. Hundumti isaanii dhiisanii baqatan. Phexros inni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaallatu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin garaa isaarraa duukaa deemu yommuu Gooftaa Yesuus Kiristoos haala sana keessatti fannifamee sadarkaa sanarra ga'ee biyyi lafaa kun hundumtu isarratti ka'u alaala taa'ee ilaalu filata. Alaala taa'ee ilaalu filata. Maaliif isatti fayyaduu hin dandeenye? Nuti iyyuu tu'arra Gooftaa Yesuus Kiristoos haala kana nu gidduu deddeebi'e waanuma Phexros godhe goona. Eenyutti illee fayyaduu hin dandeenye waayee. Yommuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee iyyuu du'aa ka'ee iyyuu itti mul'ate ammas bartooti mamii isaanii keessaa ba'uu hin dandeenye. Haa qaqqabatan iyyuu malee, haa argan iyyuu malee maalisuma booda miti ni Gooftaa garuu inni ergi itti mul'ate ergi dhaga'ame booda Yohaannis Wangeelaa Yohaannis gara xumura keessatti yommuu dubbifamnu ergi iyyuu warri dubartootaa dhugaatti ba'anii booda Phexros faanii hidhaa isaanii fudhatanii gara bishaan qurxummii qabu laga bu'an. Maaliif yoo itti mul'ate yoo inni itti dubbate iyyuu wanta ta'e sana guutummaatti hubachuu waan hin dandeenye. Jireenya isaanii duritti deebi'uuf filatan. Yookaan immoo eeguu filatan. Kana booddee Gooftaa Yesuus Kiristoos dubartii maali? Yerusaalemiin dhaqaa. Yerusaalemiin dhaqaatii na eegaa. Achitti akkuma isinis abdachiise kan yeroo hundumaa isinii wajjiniin ta'u. Kan yeroo hundumaa isinii wajjiniin ta'u duwwaa hin ta'ini kan isiniif ibsu, kan isin geggeessu, humnas kan isiniif kennu hafuura qulqulluu isiniifan ergaatti jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 keessatti isa kanaadha kan arginu. Boqonnaa 2 keessatti isa kanaadha kan arginu. Yommuu hafuurri qulqulluun boqonnaa 2 keessatti yommuu hafuurri qulqulluun dhufee bartoota irra buufatu waan hundumaatu geeddarame. Bartooti ilaalcha isaanii yaada isaanii duwwaatu geeddarame miti. Isa kanaan dura
sagalee waaqayyo isa gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin waggaa 3 ta'anii baratanii irra caalaa ifeef irra caalaa hiika godhate jireenya isaa keessatti. Hiika godhate duwwaatu hin ta'ini sodaan iyyuu irraa fudhame. Sodaan namaa irraa fudhame. Phexros inni jarjaraan, Phexros inni sodaadhaan guute yommuu jargamootaan inni bifannu amma ka'ee ija jabinaan waldaa kiristiyaanaa waldaa saba Israa'el dura dhaabbate ija jabinaan gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Isiniif kan du'e jireenya isaa isiniif kan kenneedha. Jireenya keessan gasanatti deebisaa jedhee yommuu lallabu. Lallaba dheeraa lallabe kutaa sana keessatti. Lallaba ija jabina cimaadhaan guute lallabe. Humnaan jechuudha. Humna kana kan nuu kennuu danda'u fuula qulqulluu duwwaadha. Humna dhaabatanii wangeela lallabuu danda'an. Humna dhaabatanii wangeela jiraachuu danda'an. Humna dhaabatanii guyyaa guyyaatti bifa adda addaa keessatti jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kenne jiraachuu kan dandeenyu humna hafuura qulqulluu duwwaadha. Namummaa keenyatti nuti hin dadhabne. Ilaalcha keenyatti dadhabuu dandeenya, adeemsa keenyaan dadhabuu dandeenya, dhama'ina keenyaan dadhabuu dandeenya. Jireenya keenya hafuura qulqulluutti yoo laanne garuu dadhabuu hin dandeenyu. Humna hin dadhabne, humna waaqayyootti hirkanna wanta ta'e. Kanaaf humna keenyatti hirkachuu, yaada keenyatti hirkachuu, ogummaa keenyatti hirkachuu keessa hafnee hafuura waaqayyootti hirkachuu akka dandeenyu yeroo hundumaa jireenya keenya isa keessatti barbaaduu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya fayyaa isaa nu barbaachisa. Duuka buutummaa keenya keessatti garaagarummaa guddaa godha wanta ta'e. Isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Egaa isa kana keessatti jireenya bartuu tokko keessatti qoodii hafuura qulqulluudha nu tajaajila jechuudha. Humna nuu kennuudhaan, aangoo nuuf kennuudhaan. Jireenya keenya isa amma arginu, isa amma nu duratti mul'atu kana garasitti arguu akka dandeenyu ija hafuuraa keenya nu banuudhaanitu nu geggeessa nu tajaajila jechuudha. Fakkeenya macaafa qulqulluu keessaa fudhadhu yeroo hundumaa fakkeenya saba Israa'el yeroo isaanii biyya Kanaanitti galuuf ka'anii yommuu isaanii Museen yommuu isaanii biyya Kanaanitti namoota basaasota ergan namoota 12 keessaa namooti 3 namooti 2 ilaalcha addaa qabu turan. Namooti warri salganii achi keessa jiran suni 12 keessaa namoota 9 biyya dhaqanii Kanaaniin basaasanii gaafa deebi'anii gabaasaa isaan kennanii gaaffii hin qabu. Biyyi kun biyya gaarii, biyya dammaa afaananiiti. Haa ta'u iyyuu malee biyya sanatti gallee keessa jiraachuu hin dandeenyu jedhan. Ija fooniitiin ilaalan. Ijuma argamu kana qaama isaanii Kanaanitti waan hundumaa isaan mijanan. Kanaaf biyya sana keessatti galuu hin dandeenyu nuti quruphii isaan duratti kanaaf bubburusanii nuuf jechuu isaaniiti. Kaaniif Iyyaasuun achi keessa garuu ilaalcha addaa qabu turan. Dhuguma wanti nuti arginu, wanti nuti ija keenyaan argine, wanti achi jiru hundumtuu hamaadha, cimaadha. Waaqayyo wanta nu wajjiniin jiruuf garuu biyya nuuf kenname sana hin dhaallaa jedhani. Iji isaanii sagalee waaqayyoo ture. Dubbii abdachiisa waaqayyoo ture. Hafuura qulqulluutu sammuu isaanii dhuunfatee ture. Jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti hafuura qulqulluun jireenya keenya guyyaa guyyaa nuuf salphisa miti. Ija hafuuraa keenyatu fuudhee sagalee waaqayyoo irra kaa'a. Ija hafuuraa keenya fuudheetu isa amma argamu kana garasitti waaqayyoon isa hundumaa beeku, isa hundumaa argu, isa hundumaa danda'u irra gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa hundumaa keessa darbe, isa hundumaa caccabse isarra keeyyannee isa keessaan waan hundumaa hiikuu, ilaaluu, hubachuu akka dandeenyu nu godha. Kanaafuu yeroo hundumaa ija keenya gara sanatti gara hafuura qulqulluutti qalbii keenya yeroo hundumaa barbaaddachuun gara kanatti duuffisuun isa eeguun jireenya duuka buutuu tokko keessatti barbaachisaadha. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti aangoo hin qabu taanaan jireenyi duuka buutummaa keenyaa jireenya duuka buutummaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Jireenya yeroo hundumaa sodaadhaan, jireenya yeroo hundumaa hiika hin qabne, yeroo hundumaa maamii keessa jiraatu ta'a. Isa kanarraa waaqayyo nu haa eegu. Kanaaf egaa hafuurri qulqulluun nu tajaajila jechuudha. Tajaajila hafuura qulqulluu jala deddeebi'a jechuudha. Kanaaf yaadda'uun nurra hin jiru. Inni shanaffaan immoo inni arfaffaan immoo hafuurri qulqulluun Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 3:18 irraa ilaa akka jedha. Ammayyuu nu jedha fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfina gooftichaa nu irra akka calaqqisu hin goona jedha.
nuti ulfina gar ulfinaatti darbuudhaani fakkaatti isa akka taanuu fi akka gooftichaa isa hafuura sana biraanuuf dhufeettiin hin diddiiramna jechuun jireenyuma keenya amaluma keenya iyyuu hafuura qulqulluutu jijjiira nurraan mul'ata jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti qoodi hafuura qulqulluu qabu isa olaanaa. Bartuun tokko jireenyi isaa aangoo hafuura qulqulluu jala jiru hin taanaan duuka buutuu dhugaa ta'uu hin danda'u. Maaliif? Sagalee Waaqayyoo kan nuuf ibsu hafuura qulqulluudha. Yommuu nuti immoo jireenya adda addaa keessa gallee aanneeyyuu Waaqayyoon kadhachuu dadhabnu hiixannaa keenya keessatti kan nu gargaaru kan nuuf kadhatu isa nuti kadhachuu hin dandeenye garasitti kan nuuf kadhatu hafuura qulqulluudha. Isa duwwaa moomin kan nu tajaajilu humna kan nuuf kennu biyya lafaa isaa aangoo seexanaatiin guute dukkanaan guute jibbaan guute kana keessatti humna kan nuuf kennu humna kan neef kennee nu geggeessu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu sana keessa hin jiru taanaan ayyaana hafuura Waaqayyoo keessatti geggeeffamuu hin dandeenye. Inni shanaffaan immoo waa'ee amalaa jechuun jireenyuma keenya amaluma keenya isaa yommuu Galaatiyaa boqonnaa keessatti dubbifannu jireenyuma keenya keessaa kan mul'atu ija hafuuraa sana kan nutti horu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluutu garaa jibbaan guute jaalalaan guute. Garaa hinaaffaadhaan guute deebisee garaa kennuu arjummaatiin guute. Garaa yaada waaqa tolfama waaqessu sana nu keessaa fuudhee Waaqayyoon duwwaa waaqessuudha. Yaada sana hafuura sana garaa keenya keessatti guyya guyyaatti nuuf guuta. Garaa namaaf dhiisuu hin dandeenye geddaree kan garaa namaaf dhiisu nama jaallatu nama ofitti qabu kan godhu hafuura qulqulluu. Kanaaf hafuura qulqulluu of laachuun Waaqayyootti of laachuun guyya guyyaatti jireenya tokko guutummaa keenya keessatti barbaachisaadha. Gar tokkoon sagaleen kun kan inni dubbatu qobaa keenya miti jechuudha. Duuka buutummaan kuni kan qobaadhuma keenya keessatti dhamaanu miti. Hafuura Waaqayyoo wajjin paartinarshiippii isaa wajjin geggeessaa isaa wajjin kan keessa jiraannudha. Kanaaf gammachuudhaan hafuura kana keessa duuka buutummaa keenya keessa jiraachuu kan dandeenyu Waaqayyoo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu. Garuu xumuraatti fiduu fi Qorontos boqonnaa isa lama Qorontos isa lammaffaadha. Boqonnaa 13 lakkoofsa 14 ilaa akkas jedha. Phaawulostu yeroo hundumaa yommuu ergaa isaa fixu ilaa dubbii kanaan raawwata. Ayyaana Gooftaa Yesuus Kiristoos jaalala Waaqayyoo tokkummaa hafuura qulqulluu hunduma keessanii wajjiniin ta'uu jedha. Maaliif jireenya duuka buutummaa keenya kan inni jalqabu waa'ee hubannaa ayyaana Waaqayyoo. Nuti namoota jireenya keenya Waaqayyoof gammachiisuu hin dandeenye. Yeroo hundumaa Waaqayyoo irraa baqanna. Yeroo hundumaa jireenya mataa keenyaa hidhaa ofii keenyaa keessa jiraachuu barbaannutu Waaqayyo jaalala isaatiin araara isaatiin ofitti nu qabe. Namoota kanatu ayyaana isaa keessatti nu simate. Arras Waaqayyo ayyaana isaa keessatti guyya guyyaadhaan nu simachuudhaan nu geggeessa. Kanaafitu ayyaanni Waaqayyo isinii wajjiniin anaa wajjiniin ta'u jenna. Yeroo hundumaa guyya guyyaatti barbaannudha. Inni lammaffaan immoo jaalala Waaqayyo. Jaalalli Waaqayyo duwwaadha kan laphee keenya hafuura keenya geddaree waa'ee ofii keenyaayyuu geddaree Waaqayyoon duwwaa duukaa akka buunu kan nu gargaaru. Maaliif jaalalli Waaqayyo keessatti kan arginu hammam gati jabeessa akka ta'an argina. Fannoo keessatti kan arginu gocha Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti kan arginu anumti ofii koo kun hammam gati jabeessa akka ta'e. Yaadatu waa'ee mucaa badee jireenya abbaa isaatii fakkeenya Gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatee wangeela keessa jiru qabeenyaa abbaa isaatii hundumaa fudhateetu irraa fudhatee hirmaateetu adeeme. Dhaqee qabeenyaa isaa hundumaa fixee ergaa fixee booda gaabbeetu ani amma kana booda lafa naqus hin qabu garuu mana abbaa kootiitti deebi'eeni akka garboota isaatii keessaa tokko ta'ee jiraachuudhaaf ani gara isaatti deebi'aa hidhee yaada kanaan deebi'e. Yommuu ilaaltan garuu abbaansaa balbalarra dhaabatee garaansaa mooga'eetu ilma isaa dhaabatee eega. Ilmi isaa akka inni itti of ilaaluu fi Waaqayyo akka inni itti of ilaalu abbaansaa akka inni itti of ilaalu adda. Isa kana keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya fudhate waa'ee Waaqayyooti. Wanta ta'eef waa'ee Waaqayyoo dubbate. Yommuu ilmi isaa dhufu abbaansaa uffata inni uffatu
kaabbaa qopheesseefi isa bareedaa isaa kanumaayyuu qopheesseefiitu harka isaa bal'isee simateetu akka ilma isa baay'ee gaarii isa baay'ee olaanaattitu ofitti qabee simate. Isanni ilaalu garasitti isa ilaala. Waaqayyo isa nuti of ilaallu, isa nuti of beeknu garasitti nu ilaala, nu jaallatas. Isa hubachuu akka dandeenyu waaqayyo nu isa yoo hubanne jireenya keenya eenyutti ilaalu? Jireenya keenya biyya lafaatti ilaalu? Jireenya keenya waaqayyo tolfamaatti ilaalu? Jireenya keenya namoota waa'ee keenya dubbatan akkaataa isaan itti firdii waa'ee keenya kennanitti ilaalu? Akka waaqayyo of nu ilaaluttitu ilaallee deddeebina. Inni kun garuu yommuu jaalala waaqayyoo hubannu. Jaalalli waaqayyoo kun hidhaa adda addaa keessaa butee nu baasa. Hidhaa cubbuu keessaa nu baasa. Ofii keenya irraa nu hiika. Bifa adda addaatiin birmadummaa nuu fida. Isaan kana hundumaa keessatti immoo kan nu eegu hafuura qulqulluu. Kanaafitu maal jedha? Tokkummaa hafuura qulqulluu keessatti eegama. Tokkummaa hafuura qulqulluu keessatti eegamuu kan dandeenyu waaqayyoon ayyaana sana godhu. Jireenyi dhuga buutummaadha. Jireenya tokkummaa hafuura qulqulluu keessatti eegamuuti. Guyyaa guyyaatti immoo nu barbaachisan. Guyyaa guyyaatti hafuura qulqulluu sagalee waaqayyoo nuuf ibsuudhaan, nuuf kadhachuudhaan, nu tajaajiluudhaan, humna nuuf kennuudhaan isa duwwaa muumin. Amala keenya jireenya keenya guyyaa guyyaatti bifa adda addaatiin wanta waaqayyo barbaadu ija hafuura sana nutti gochuudhaanitu duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos warra qajeeloo taanee isa dura akka deemnu nu tajaajila nu geggeessate. Kanaafi waa'een jireenya duuka buutummaadha hafuura qulqulluurra ala hin jiru. Geggeessa hafuura qulqulluurra ala hin jiru. Kanaaf waa'een duuka buutummaa waa'ee nuti gochuutti waamamne miti. Waa'ee jireenya keenya hafuura qulqulluudhaa wajjiniin geggeessaa isaatiin qabamnee dhaabbata godhannee isatti qabamnee gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buun. Duukaa buun waan ta'e sagalee waaqayyoo sana jiraannuti jechuudha. Kanaaf qoodii hafuura qulqulluudhaa jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti isa kana fakkaata. Arra jireenya keenya keessatti qoodii hafuura qulqulluudhaa maali? Maal fakkaata jireenyi keenya? Maal fakkaata jireenyi koo? Isa kana guyyaa guyyaatti of gaafachuun nu tajaajila. Isa kana gochuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana sana nuuf baa'isu. Akkuma Phaawulos ergaa isaa xumure jaalalli ayyaanni waaqayyoo inni waan hundumaa nama dandeessisu. Inni immoo gara birmadummaatti nama geessu. Jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni waan hundumaa keessaa nama baasu. Tokkummaan hafuura qulqulluu inni waan hundumaarraa nama eegu. Si wajjin hunduma keenya wajjin. Waaqayyo si eebbisu.